Akkam jirtu daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagantaa dirbaba Oromummaa, sagantaan dirbaba Oromummaa torbanitti guyyaa tokko OBN International ta'uudhaanii karaa toora intarneetii fi TV saatalaayitiidhaanii kan darbudha. Sagantaa kana yeroo jalqabnetti keessummoota lama qabadhee dhiyaadhe, keessummoota lamaan qabadhee dhiyaadhe yeroo darbee waa'ee qoodaa fi gumaacha diiyaasporaan qabsoo biyya keenyaaf gumaachee fi haala diiyaasporaan yeroo ammaatti jiru irratti kan dubbanne ture. Akkuma yaadatamu yeroo sanatti jarreen kun warra piroofeeshinaalota namoota beekumsa adda addaa, ogummaa adda addaa qabani. Kaayyoon dirbaba Oromummaas immoo ogummaa adda addaa namoota qaban kan dubbisuudhaani akkaataan itti biyya keenyaa fi hojiirra oolee biyya keenya qotee bulaas haa ta'u, daldalaas haa ta'u, karaa adda addaatiin namoota jiruuf jireenya isaanii akka inni gargaaruuf kan kaayyeffate ta'a. Kanarratti hundaa'uudhaan yeroo darbee waa'ee koominitii yookaan diiyaasporaa Oromoo irratti dubbanne har'a garuu addatti waa'ee hojii piroofeeshinii isaanii ogummaa isaaniitiin waan beekanii biyya keenyaaf gumaachuudhaan fedhii isaanii waan agarsiisanii fi har'as Dr. Bosonaa fi Obbo Bantii Galataa lamaanuu Siwiidin irraa qabadheen dhiyaadheera. Dr. Bosonaa fi Obbo Bantii Galataa baga nagaan deebitanii dhuftanii isiniin jedha. Akkuma yeroo sana waadaa nuu galtanii deebitanii dhuftanii baga nagaan dhuftanii isiniin jedha. Gargaan nu elde tole. Tole akka fiidbaakii yookaan namoota irraa dhageenyetti yaada isin yeroo darbe dabarsitanii biyya irratti darbee namoonni sagantaa nuyi keessumsiifne irratti yaada isin gumaachisan irratti gammachuu akka qaban dhaga'een jira. Galatoomaa isiniin jira. Har'a dirbaba Oromummaa kana keessatti Oromummaa himachuu qofatu hin ta'in, lammii biyya sanaa ta'uu qofaa himachuutu hin ta'in, addunyaan kun maal keessa jirti, addunyaan maal hojjetaa jira, addunyaa kana keessatti Oromoo bakka kamitti ilaallaa, biyya keenya akkamitti ilaallaa, biyya keenyaa fi waan addunyaan deemtu kana keessatti maaltu fayyada kan jedhuuni har'a mata duree waa'ee waggoota kurnanatti deeman 2030 keessatti UN'n baafatee itti dubbannaa. Isa kana keessatti waan ogummaa keessanii wal qabatu irratti akka ibsanuuf laattanii fi isin afeeree kanarraa gara sanatti utuu hin deemini mee maayinni wanni yaadi bu'uura wanni UN kanaa waggaa 2030tti jechaadha waggaa kurnan ati deeman kana keessatti yaadi kun jechuun mataan isaa maal jechuudha kan jedhu mee Dr. Bosonaa yoo nu ibsuurra jalqaba. Egaa akkuma beeknu yeroo ammaa kana biyyoonni adda addaa sadarkaa guddina adda addaatirra jiru. Biyyoonni baay'ee guddatan ni jiru. Karaa dinagdeetiin haa ta'u, karaa teknooloojiitiin haa ta'u, karaa fooyya'insa jireenyaatiin haa ta'u, karuma hundumaaniyyuu biyyoonni sadarkaa gurguddaa gahan jiru. Biyyoonni immoo ganaa reefu guddachaa jirantu jiru. Egaa gama biraatiin maaltu jira? Addunyaan walitti dhufeenyi ishii akkuma globalization jedhan kana maal jedhamu afaan Oromootiin. Globalization kun baay'ee akkuma jabaachaa dhufee iddoon tokko gara malee guddatee iddoon tokko duubatti hafuu sun rakkisaadha jechuudha. Kanaaf waan kana walitti qabuudhaaf karaa United Nations yookaan mootummoota gamtoomanii yeroo dheeraadhaaf wanta kanarratti hojjetamaa ture bara 2015 keessa natti fakkaate akka lakkoofsa faranjootitti gooliiwwan kun lafa taa'ee jechuudha. Biyyoonni hunduuyyuu kallattii kanaan akka deeman waan akka karooratitti lafa taa'ee jechuudha yookaan galmaa jennuuni wanni isaan beeku jechuun guddinni kunni guddina itti fufiinsa qabu gochuudhaaf akka tolutti karoora mootummaan gamtoomanii lafa kaa'ee jechuudha. Biyyoonni hunduuyyuu kallattii saniin akka deemuu qaban gara galma yookaan goolii isa jedhan kana 17 kan ta'utu achi keessa jira. Egaa kuni akka guddina biyya tokkootitti fakkeenyaaf biyyuma Itoophiyaa fudhannee biyyoonni ganaa reefu guddachaa jiran baay'inaan akka biyyoota Afrikaa kun waan kanarraa akkamitti fayyadamuu danda'anii fakkeenyaaf karaa gargaarsaa haa ta'uu, karaa baankii addunyaatiin haa ta'uu, karaa liqaatiin, karaa hundumaaniyyuu wanti kun laallamee
akkamitti hojiirra akka oolchan wanni maatii waan akkasiitiif leenjiin hin kennamu. Waan kanarratti karaa adda addaatiin yaa ta'u malee garuu uummanni akkasuma hubannoo gahaa qabaachuu dhiisuu malataa biyyoonni tokko tokko walqixa hubannoo itti kennanii waan kana sadarkaa barumsaa keessattis yookaan karoora hojii adda addaa keessatti hagam gadi buusanii akka isaan ittiin deeman hin beeknu. Dhiibban duuba kanaan dhufu wanni kun ta'e maalidhaan kan jennu akkuma duratti kaasee globalizationin kun dhimmi addunyaan walitti hidhamtee deemuu kun akkuma jirutti ta'ee gama biraatiin immoo faalama qilleensatiitu jira. Yeroo ammaa kana faalama qilleensatiin yookaan climate change impact inni jedhamu kuni baay'ee aggressively deemaa waan jiruuf waan san illee qolachuudhaaf karaa hawaasaatiinis biyyoota adda addaatirraa dhiibbaa waan jiruuf karaa saayintistootatiinis yookaan immoo akaadamii warra qorannoo adda addaa geessuun irraan jennu kanaan baay'ee akeekkachiisni baay'ee waan jiruu fi kana kanallee ilaalcha keessa galchuudhaan wanti kun qophaa'ee jechuudha akka waliigalaatitti bal'isaa deemuu hin dandeenya. Egaa har'aaf tarii akka gooliiwwan jiran kana keessa gooliin torbaffaan waa'ee humnaati. Humna akkamitti maddisiisanii fi akkamitti itti fayyadamuu akka qabamu biyyoonni goolii kana wal qabatee jechuudha. Kana kaasnee haasa'uu hin dandeenya ta'a. Walumaa galatti iyyuu haaluma kanatti fufuu dandeenya. Tole, ulfaadha. Dr. Bosona ulfaadhu. Mee obbo Bantigaa waan sirreeffadhu tokko wanni kun bara 2015 kan bahee amma garuu kan hafe waggaa 10 kana keessatti nuti maal gochuu dandeenya ta'e jedhu akkarratti dubbannutti malee kan amma bahee kan taanedha. Sirreeffadheen jira. Gama biraan yeroo asirratti dubbannu Dr. Bosonaan Caanee Bosonaa waa'ee enerjii yookaan humna elektiriikii irratti kan nu gumaachan ta'a. Goolii yookaan galma waggoota 2030 keessatti akeekaman keessaa tokko isa. Inni kaanii waa'ee fayyaa fi fayyaalessummaa jireenya fayyaa jiraachuutti. Isarratti immoo ogummaa kan qabani obbo Bantii Galataati. Waa'ee public health irratti kanaan duras dubbannee turre akka isaan ogummaa kana qabani. Mee akkuma seensaatti introduction amma akka Dr. Bosonaan nu godhanitti waa'ee kanarratti mee wanti koo dabaltu yoo jiraate wanti gara ogummaa keessaniin maal gumaachuu dandeenya isa jirutu tun darbin dura akka seensaatti waan isaan amma jiran irratti nu dabalte. Akkuma Dr. Bosonaan ka'anii ajandaa 2030 kan jedhamu kun akkuma xiqqaastee bara 2015 kan hundeeffame yookiin immoo kan akeekame jechuudha mootummaa gamtoomaniini. Inni guddaan isaa gaayyu akka silaa doktariin jedhee maalidha inequality jira. Biyya lafaa kanaa inni tokko baay'ee deemaa jira inni tokko booddee tafaa jira. Kana wal duukaa deemsisuudhaaf akka ta'utti humna faffaca'aa kana bakka tokkotti sassaabuudhaan biyyi lafaa kun galma tokko akka qabaattu galma wal fakkaataa akka qabaattu gochuudhaan transforming the world jedha dokumentiin kun yoo fudhanne ilaalle mataasaa biyyuma lafaa kana wal duukaa tarkaanfachiisuudhaaf sagantaa diriirfameedha. Achitti gaa maal jedha seensuma isaarraa yoo fudhanne ilaalle karoora hojii jedha. Karoora hojii kan uummata kan planet yookiin immoo kanuma lafarra jiraannu kanaa fi kan badhaadhinaa jedha. Prosperity dhaaba biyya keenya jirus ta'uu fakkaata gaafa inni ta'anii kan uummata yookiin immoo kan nama kan lafa fi kan badhaadhinaa jedha. Kan ammoo bakkaan gahuu fi nageenyi biyya lafaa kun nageenya qabaachuu qabdi jedha. Kana raawwachuudhaaf immoo mootummoonni biyya lafaa hundumtuu walii wajjin hojjechuu qabu jedha. Kana dhagaa amma har'a kan irratti dubbannu keessumaa people isa jedhu yookiin immoo uummata isa jedhu sanarratti yoo dubbanne inni nu har'a dubbannu keessumaayyuu uummata laalchisee
action plan yookiin immoo ajandaan 2030 kun maal jedhaa? Maal akeekkate eessa ga'uuf jedhaa? Maal faa yoo hojjennetu bakka keenya kan jedhu irratti dubbachuu dandeenya. Egaa guddinni itti fufiinsaa akkuma saayinsiinis ta'ee dookumentii kana keessattis lafa taa'etti utubaa 3 qaba. Utubaan inni tokko hawaasummaadha. Hawaasummaan kun hawaasa fayya buleessa, hawaasa baratee, hawaasa nagaa qabu, hawaasa hojjetatee bulu, hawaasa walii isaa wal jaallatee walii wajjin tarkaanfachuu danda'u. Inni gara biraan immoo dinagdeedha. Inni sadaffaan environment yookiin immoo waa'ee lafaa wal qabatee waa'ee faalama qilleensaa waa'ee akkaataatti energy yookiin immoo boba'aa kana oomishuu dandeenyu, hojiirra oolchuu dandeenyu hundumaa laallata. Isa gaa gadi fageenyaanii amma gara keenyaatti gaafa dabaru, ogummaa keenyaatti gaafa dabaru gadi fageenyaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanadha kan inni itti dabaluu danda'u. Ulfaadhoo Bobanti galatoomii gara qabxii Xiqqoo dabaluu asumarratti. Jechumaan itti fufnaa, jechumaan waan itti itti fufna waan ta'eef jechumaan silaasii dabareen kan keetii Dr. Bosona. Amma akka isin introductioniin itti seensa irratti nu ibsitanitti kuni biyyoota addunyaa hundumaaf kan bahedha. Biyyoota addunyaa hundumaa bahe keessaa biyya tokko biyya Itoophiyaati. Sun immoo biyya keenya, naannoo keenya. Kanaaf inni kun biyya keenyaaf maali? Biyya Itoophiyaa kanaatti jechuun maal jechuudha? Amma fakkeenya biyya akka Itoophiyaa keessatti kun addunyaa guutuudhaaf eega bahee booda sadarkaan jireenya addunyaa baay'ee wal caalaa, waaqaa lafa wal caalaa, baay'ee walirraa fagoodha jechaadha akkaataan jireenyaa. Namoota qulqullina yookaan kwaalitii jireenyaa sadarkaa tokkoffaadha jedhamantu jiru. Namoota immoo gadi fagoo lafa baay'ee hiyyummaarra jirantu jiru jechaadha. Isa kana akkamitti madaalamee biyyoota kana hundumaaf wal madaalsisanii geggeessuun danda'ama. Kana jechuun biyya Itoophiyaatiif maal jechuudha isa jedhu tachumaan dabarraa waan amma seensa amma jenne irratti nu dabaltee Dr. Bosona kanumaan gaaffii kanatu nu deebiste kan jedhu afeera. Galatoo. Ka'umsuma jechuma guddina itti fufiinsa jedhamu kana bifa saayinsawaa ta'een kaa'uudhaaf akkuma bantiin amma kaa'ee maaltu jira jechi suni qabeenya yookaan risoorsii amma qabnu fi fedhii amma qabnu jechuudha. Risoorsii qabnu fedhii amma qabnu kana guutuudhaaf karaa risoorsiin garmalee hin miidhamne itti fayyadamuu fi deebi'ee immoo jenereeshinii dhufu akka miinatti itti fayyadamu jechuudha. Jenereeshinii yookaan dhaloota dhufu akka hin miinatti fedhii ammaatiif jireenya nama yeroo ammaa jiru kanaaf. Egaa gara fuulduraa gidee jennu amma waggaa 100 haa ta'u 200 iyyuu haa ta'u naannoonis akka hin miidhamnetti dhaloota dhufuuf yaadu jechuudha inni guddaa. Egaa kana wal qabatee gara biyya keenyatti yoo dhufne guddinni akkasii kun akkamittiin faayidaa qabaachuu danda'a xiqqootu tuquudhaaf. Biyyi kun amma globalizationii keessatti biyya akka Itoophiyaa kun kophaa ishii guddachuu hin dandeessu. Maaliif ikoonomiidhaan walitti hidhamee jira. Bifa gargaarsaatiinis haa ta'u bifa gargaarsa jennu horii qofaa miti. Gargaarsi karaa adda addaatiin ni jira. Karaa teekinooloojiitis ta'uu danda'a. Karaa immoo maallaqaatiin liqaadhaan faayinaansiyaalisa jedhan kana ta'uu danda'a. Karuma hundumaan iyyuu karaa nagaa buusuutiin karaa wantoota akkasii kana guddina barbaachisan hunda san guutuudhaa fi karoora kana wajjin deemuu qabanii jechuudha. Amma karoorri kun jaalatanis jibbanis biyyoonni baay'een of course warri guddatan akkatti isaan behave godhanii fi warri immoo ikoonomiidhaan duubatti hafanii jiran yookaan dependent ta'an kuni akkatti isaan waan kana
hojiirra oolchan adda adda ta'uu hin mala. Yaa ta'u malee biyya akka Itoophiyaa kanaa fi faayidaan inni qabu maali? Karoora kana sirriitti hubatanii bifatanii nuu deemanii akkuma dura siin jedhatan karaa financial support yookaan deeggarsa maallaqaa bifuma fe'een iyyuu haa dhufu argachuudhaan ta'uu danda'a. Karaa immoo wanni sanilleedha guddina kana bifa itti fufiinsa qabuun akkaataa isaan hojiirra itti oolchuu qaban hin dirqisiisaa jechuudha. So haga ta'e tokko amma gama tokkoon karaa barumsaa ta'uu hin danda'a, karaa seektara adda addaatiin iyyuu karaa qonnaa ta'uu danda'a, karaa industirii ta'uu danda'a. Bifa waan kana tumsuun karooruma baasan jechuudha yeruma baasan iyyuu. Kun egaa gama tokkoon dursanii wantoota guddina itti fufiinsa qabu. Guddina jennu biyyi tokko fakkeenyaaf amma yoo Liibiyaa fudhanne Liibiyaan ikonoomikaalii haga ta'e guddachaa akka turte hin beekna. Amma wanti sun guddina itti fufiinsa hin qabne dafa egzaampilii ta'uu danda'a. Akkatti wanniin gama nageenyatiin jiru, gara hawaasummaatiin jiru, gara siyaasatiin jiru waan balleessee fi guddinni sun duubatti deebi'aa jechuudha. Necessarily biyyi tokko badhaadhee yookaan haala gaariidhaan bulee nyaatee dhugee jiraateedhaaf guddinni sun itti fufiinsa qaba jechuu miti jechuudha. Wantoota akkasii kan hambisuudhaaf biyya Itoophiyaa kunis ammumaarraa ka'amee inni nageenya, inni guddina karaa diinagdee jirus, inni jireenya uummataa fooyyessuu yookaan karaa guddina hawaasummaa jennu kanaan jechuudha. Wal qabatee deemu kuni barumsanis wal qabatee deemuu danda'a. Addunyaa wajjinis waliin deemuu danda'a. Karoora addunyaa kana immoo sirriitti hojiirra oolchaa yoo hin deema ta'e akka biyyaatitti fakkeenyaaf fudhannu biyya Itoophiyaa kana gargaarsa yookaan advaanteejiin yookaan bu'aan inni qabu baay'ee guddaadha jechuudha. Guddinuma biyya sanii deebi'ee saffisiisuudhaaf wanni ka'umsa guddaa ta'a jechuudha. Lammata immoo guddinni sun karaa itti fufiinsa qabuun waan ta'eef uummata har'aatis jenereeshinii itti dhufuufis faayidaa qaba jechuudha yookaan dhaloota biyya saniitiif jechuudha. Obbo Bantii gara keetti dhufaa waanuma amma Dr. Bosonaan jedhe irratti atillee well-being fayyummaa namaaf kan jedhu kuni akkaataa jireenya biyya keenyaa egaa hundumtu wal qixa beennaa gaaffii man Dr. Bosonaa gaafadheensi gaafadha. Mee kuni biyyatti jirtu Swiidinii biyyan jiru Kanaadaa namoota biyya baay'ee biyya Ameerikaa biyya gurguddatan jiranii fi akkaataan fayyaan namaatti eegamu addaa isaanillee goolii kana keessaa tokko haa ta'uti isaan kana biyya keenya keessatti attamitti wal simachuu dandeenya biyya akka Itoophiyaa biyya naannoo akka Oromiyaatti akkamitti wal simachiisuu dandeenya kan jedhu irratti illee yoonaan dabalta gara hojii wanni keessatti dhufna. Walumaa galatti itti galli eegumsa fayyaa uummataa. Egaa eegumsa fayyaa uummataa gaafa jennu eegumsa fayyaa gara biraa miti kan dubbannu kan beelladaas miti kan dubbachaa jirru. Beelladatu dubbanne natti tola garuu gaa eriyaa sanatti ekspertii miti waan ta'eef. Gaafa jennu gaa uummati kuni waa'ee fayyaasaa ilaalchise abbaa dhimma fayyaasaa akka ta'u dandeessisuu jechuudha. Itti galli isaa isadha. Namni tokko namni dhalatee guddate tokko fayyummaan isaa eegame lafa qalbiin isaa ga'uu danda'u carraa biyyattiin kennituuf hundumaa gar itti fayyadame fayyaa mataa kansaas eeggate yoo dhibeen jiraate dhibeen koo akkasii yeroo barbaachisaa ta'etti lafa dhaqu qabaate jechuudha. Dhukkuba yookiis immoo dhukkuba kanaa yoo namni tokko dhukkubsate fayya buleessa akka inni ta'edha kan inni jalqaba hojiin jalqaba akka inni fayyaa ta'u fayyaa akka inni bulu irratti hojjechuudha. Yoo dhukkubfate illee akka dhukkube baruu qaba namni kuni. Maaliif yeroo baay'ee akka dhukkubsatan illee namooti hin beekani erga miidhamanii yookiin immoo dhibee argate isaan mudate kanaaf akka wal'aansi jiru illee hin beekani takka isa faadha rakkinni cimaanii garuu maalidha itti galli eegumsa fayyaa uummataa kuni namni tokko abbaa fayyummaasaa
ta'uu qaba. Fayya buleessa ta'uudhaa fi hojii isarraa eegamu hojjechuu danda'uu qaba. Isa geessisuudha. Eegumsi fayyaa kan hojjetu akka inni isa danda'u dandeessisuudha jechuudha. Deebisee immoo isanni fayyaa buluuf hojjechaa jiru kana yoo humna isaatii ol ta'ee namni kun dhukkuba tokkotti saaxilame dhukkubfate lafa dhaqu qabaachuu qaba jechuudha. Yeroo lafa dhaqu qabaachuu deemu immoo biyyattiin namicha dhukkubsatee yookiin immoo yaalamuuf isa bira dhufe kana gargaaruuf humna qabaachuu qabdi. Humna qabaachuu gaafa qabdu dhiyeessiidhaan humna qabaachuu qabdi. Dhiyeessii nama barateetiin, dhiyeessii dandeettiitiin, dhiyeessii lafumallee dhaqanii itti ilaalaman structurally dhaqanii lafatti ilaalaman illee qabaachuu qabdi. Itti aanee immoo dhiyeessotuma jireenya dhufan illee fakkeenyaaf qoricha kana yookiin immoo waan meeshaalee itti fayyadaman kanallee akkaataatti ol kaawwatanii utuun rakkina gurguddaadhaaf saaxilamee fayyaa namaallee immoo balaa gara biraarra tuun buusin akkaataan haala gaariidhaan ol kaawwamutti illee biyyattiin humna qabaachuu qabdi jechuudha. Kanaan qaqqabsiisuudhaa fi kana qofa miti. Fayyaan namaa waa'ee dhukkubsatanii ciisu qofatu hin taane waan baay'eetu jira. Hawaasummaa keessaa fayyaa hawaasummaa kan jedhamu jira. Namni hawaasa isaa nagaa hin qabaanne ofii isaatiin nagaa hin qabaatu, mataa isaatiin nagaa hin qabaatu, ollaa isaatiin nagaa hin qabaatu, biyya isaa keessatti nagaa hin qabaatu. Deebisee sammuun nama boqonnaa yoo hin dhaba ta'e tarii boqonnaan sammuu kun waan adda addaatiin dhufuu danda'a. Garuu naannoo isaatiinis dhufuu danda'a. Sadarkaan biyya tokkoo jechuudha. Guddina biyya tokkoo fayya buleessummaa sammuu namaa kan qaama namaatiif hawaasummaa namaa irratti shoora guddaa taphata jechuudha. Bakki nu jirru kun egaa qulqullummaan isaa bakka eegameedha. Mirgi namaa bakka itti eegameedha. Namni waa'ee fayyaasaa sirriitti hubatee of eeggachuu danda'a. Fakkeenyaaf haalli jireenya isaanii lifestyle kan jedhaman haalli jireenya isaanii illee fayya buleessa akka isaan ta'anii fi haalli guddinni biyyattii kun haala mijeessiteetti fi yoo immoo waa dhibaman immoo lafti isaan naqan structurally developed ta'edha. Yoon waa dhibame lafa naqu beeka. Kana gaa biyya tajaajilli fayyaa yookiin immoo fayya buleessummaanii guddina biyyaatii wajjin ni deemti. Kanaafuu yoo fayyaa bulle biyya keenya ni guddisna. Biyyi keenya immoo yoo guddisne immoo fayyaa hin bulla kan jedhu interdependent akka isaan ta'anii kaasuu barbaade isa kan deebuu dandeenya. Tole gaariidha. Mee kana wal qabatee tattaanutti dabaree taanutti waan hin kaasu illee nan qaba. Amma gara Dr. Bosonaatti dhufaa. Waa'ee enerjii, waa'ee humna ibsaa dubbataa jirra. Enerjii yeroo jennu wanni humnuma ibsaati guddinni wanni hin ta'ichaadha. Waa'ee humna ibsaa kana yoggaa dubbannu amma waa'ee laga Abbayyaatu ka'a biyya keenya keessaa. Hidhaa laga Abbayyaa kanatu ka'a. Kun piroojeektii guddaadha. Kun dhimma Itoophiyaa qofa iyyuu hin ta'in olloota illee dhimma walaasofsiisuu keessa jirudha. Sanan dhiifna garuu dhimmi sun milkaa'uu dhabuun jennu akka milkaa'etti yoo fudhanne amma rakkoo biyya keenya keessatti mul'atu rakkoo enerjii yookaan humna ibsaa biyya keenya keessatti mul'atu keessaa fi waan amma galma guddina UN nama baase kana keessatti gumaachi inni qabaachuu danda'u ammam furuu danda'a jettanii yaaddume Dr. Bosona. Waa'een enerjii kun qabxiiwwan maalidhaan galmoota 17 keessaa jennu kun 7ffaarra jira. By the way tokkoo fi lammaffaan qabxii duratti kaasisan waliin wal qabata jechuun fakkeenyaaf akka biyyoonni Itoophiyaa kun maalirraa fayyadamanii kan jette sun inni tokkoffaan kun waa'ee hiyyummaa balleessuu yookaan bakkuma jirutti hiyyummaa dhabamsiisuu kan jedhudha. Duuba gaaffiin ka'uu hin danda'a waggaa 10 booda hiyyummaan dhuguma addunyaa irraa baduu danda'a kan jedhu namni kaasuu hin danda'a.
dhimmoonni kunillee biyya akka Itoophiyaa kanaaf baay'ee barbaachisaa akka ta'an akkuma namni hubatu kaasee har'aaf hin kaasne fuulduraaf bal'inaa irratti mari'achuu hin dandeenya ta'a. Garuu akkamittiin waggaa kurna keessatti ta'uu danda'a wanti sun kan jedhu asumaan tuqee darbuudhaaf akka gaaffii sammuu namaa keessatti gaaffii uumeen wanni hin jenne haga danda'ametti 15tti jalqabe jennee jirra wanti kun akka faranjootti taasisaa jirra. Haga 2030tti wantoota karoorfamanidha. Yaa ta'u malee hagasitti wanti kun hin ta'uu yooma hagasitti dhibbatti galma gahuu baatelleedha. Karoorri kun kan duubatti hafuu miti jechuudha. Addunyaan garasitti deemuu suni dhiibbaa biyyoonni guddatan kun ikoonoomii isaaniitirraa wanni isaaniitirraa yeroo fudhata haga maal jedhama qabeenya addunyaan tun qabdu akka nama hundaafiyyuu ta'utti wanni gochaa deemuu suniif globalization kun dhawaataan ol fudhachaa haga deemutti yeroo fudhachuu mala garuu deemee addunyaan irraa beelli baduun nifi maal jedhama hiyyummaan baduun kan jedhamu kuni haga ta'e yeroo fudhatu malee galmi isaa akkasitti kaa'amee jira jechuudha. Kana sammuu namaa keessaan taa'uu qabu. Tarii waggaa kun kanatti ta'uu dhiisuu mala garuu dirqama inuma ta'a wanti kun yeroo dheeratti yoo ta'e. Kana kanuma jedhee tanani gara dhimma humnaatiitti darba. Dhimmi humnaa kun isuma nama waa'ee beelaatiin, waa'ee hiyyummaatiin, waa'ee bantii nama kaase, waa'ee nageenya fayyummaa fi jireenya fooyya'aa ilma namaatti wal qabatee deemu kana hunda duuba humnatu jira. Humna gizee jennu akkuma fakkeenyatti elektirisiitii fudhachuu dandeenya. Garuu humna gizee jennu elektirisiitiin kuni humna adda addaati wanni dhufiitiin isaa kan irraa oomishamu wanta adda addaa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf akka biyya Itoophiyaa kanatti baay'inaan namni baadiyyaa jiraata baadiyyaatti fayyadamaa jiru yookaan mukarraa yookaan maal jennaani muka bobeessuu yookaan kun akka kabootaaf wantoota bakka horiin ciisurraa maalirraa walitti qabamu kana waan akkasii kanuma bobeessee jiraata. Kuni mataa isaatiin ilmi namaa tokko jiraachuudhaaf humna itti fayyadamu dirqama waan ta'eef waa bilcheeffachuu mataa isaatiin enerjii barbaada waan ta'eef jechuudha. Biyyoonni guddatan yoo ta'e immoo hunduma isaatii elektirisiitiitti yookaan heat energy waan waa ho'isu kana oomishanii itti fayyadamu. Egaa inni sun akkaataa jireenya ilma namaa kan akkaataa namni itti guddachaa deemuun wal qabatee deemu waan ta'eef isa akkasumatti wanni gochaa deemu. Waa hundaafiyyuu inni karoorri amma mootummaan gamtoomanii baase kun karaa humna itti fayyadamuu kanaani humni oomishnee itti fayyadamnu suni kan itti fufiinsa qabu ta'uu qaba. Humni kun waan adda addaatirraa oomishamuu hin danda'a. Garuu waan inni irraa oomishamu sun hundi isaayyuu bu'a qabeessa jechuu miti. Yookaan immoo naannoo faalaa yookaan ilma namaa miidhaa karaa qilleensa faaluutiin jechuudha. Wantoota adda addaa qabanna akkamittiin kan haala qulqulluu ta'een isa san oomishuu hin danda'amaa kan jedhutti nama dhageessaa jechuudha. Waa hundumaafiyyuu duuba enerjii kana maaltu jira guddina biyya tokkoo duuban humni jennu kuni akkamitti amma fakkeenya biyyoota guddatan kana olaalle egaa amma biyyi akka Ameerikaa, Awurooppaa fi biyyi immoo amma guddachaa jiru akka Chaayinaa kana. Amma enerjii yookaan humna isaan waggaatti fayyadamanii fi oomishan odoo ilaalle yeroo ammaa kanatti enerjii yookaan oomishuudhaani tokkoffaan addunyaa irratti Chaayinaadha. Waanuma tajaajila adda addaati fayyadamtu akka biyyaatitti addunyaa kanarratti humna guddaa kan oomishu waggaa tokko keessatti egaa lakkoofsan kaa'uun illee wanni hin ta'u gara trillion watt hour kan jedhanu 6,000 trillion watt hour oomishti waggaa tokkotti. Amma itti aanee biyya guddoon jedhamtu Ameerikaadha. Ameerikaan lammaffaarra jirti. Enerjii oomishuudhaan jechuudha. Sadaffaarra kan jiru biyya Awurooppaati. Biyya Awurooppaa biyya baay'eedha. Haa ta'u malee EU'n fakkeenyaaf European Unionin akkuma walitti akkuma biyya tokkootti yoo ilaalle sadarkaa sadaffaarra jiru jechuudha. Biyyi kun biyya qorraa maalis kan qabuu fi enerjii baay'ee konsuum kan godhanidha. Haa ta'u malee Chaayinaan hagam guddina Chaayinaan guddachaa jirti maal gisee jennu kana enerjii hagam akka isaan oomishaa jiran
inni sun akkamittiin humna isaanii akka furgaafachiise guddina isaanii kanaan namni akka hubannoo keessa galfatu fanii kan dhufa akkasumatti Itoophiyaan illee maaliif enerjii irratti yoo xiyyeeffatte akkamitti akka ishee fayyada kan jedhu saniinis wal qabatee waan ta'uuf jechuudha. Kana gizee jennu garuu humni tokko baay'inaan oomishame jechuun uummata baay'ina uummataatiin immoo wal bira immoo gizee qabamee ilaalame tokkoffaan enerjii fayyadamuudhaan akka qabee ani ishiin oomishuu fi baay'ina nama ishiin qabdu walii wal bira gizee ilaallu Ameerikaadha jechuudha yeroo ammaa kana. Akkan addunyaa irratti odoo humna ishii fayyadamtu nama ishiitiif hirree kan humna guddaa yookaan enerjii per capita jedhamu kana kan fayyadamu Ameerikaadha. Chaayinaan yeroo iddoo sanitti lammaffaarraa dhufti jechuudha. Qabxiin biraa maaltu jira kana wal qabatee gaama humna oomishame sun akkamitti oomishamaa kan jedhutu dhufu. Humna oomishame kun amma Ameerikaanis Chaayinaanis wanni irraa oomishan jechuu miti maalidha inni akkaataa itti mootummaan gamtoomanii lafa kaa'e kana isa san hordofeeti jechuu miti. Kanaaf amma inni sunillee isaan illee dirqisiisa jechuudha. Akka gara oomishni enerjii isaan oomishan suni gara qulqulluu wanta irraa akka isaan enerjii san oomishanitti dhiibbaa godha jechuudha. Inni sun maaliif addunyaa hunda faala? Amma fakkeenyaaf wanna lafa keessa baasanii itti wanni godhan puul yookaan kasala waan akkasii kana irraa wanni godhan baay'ee qilleensa faallessuu yookaan environmental impact jedhan kan irratti gumaacha isaa baay'ee guddaa waan ta'eef gama biraatiin akka nuclear energy kunis miidhaan isaan geessisuu danda'an potentially guddaa waan ta'eef isa sanirraa dhawaataan energy renewable ta'e yookaan immoo of fooyyessuu danda'utu jira. Isaa sanitti nan dhufa. Haala kanaan gizee ilaallu biyyoonni guddatan kunii fi wantiin duuba isaanii isumatu jira jechuudha. Maaliif kan ta'uu danda'e humni maaliidhaaf barbaachisa? Indastiriidhaaf barbaachisa. Indastirii amma akka biyya keenyaa kun baay'een qabnu qonnaaf barbaachisa. Qonni keenya ammatti kan fayyadamu humna sangaati. Inni sullee humna by the way. Midhaan oomishuudhaan humna guddaa kan amma akka biyya keenyaa kun itti fayyadamu humna sangaati jechuudha. Sangaatu wanni godhe. Biyyoonni kun garuu tiraaktaraan waan akkasiitiin gizee qotanii wanni jedhan immoo humna biraa fayyadamu jechuudha. Inni sun naaftaa ta'uu danda'a wanti sun innis akka elektirisiitii qulqulluu miti. Inni mataa isaatiin aara baasaa inni sun immoo faalama qabachuudha. Isaanis ta'e kanas garuu humna wal qabatee jira. Indastirii adda addaatiifis humna hoo sirriitti baay'isanii oomishan biyyi sun guddina san tumsuudhaaf ishii gargaara jechuudha. Geejjiba amma fakkeenyaaf biyyoonni guddatan kan akka tajaajila baaburaa yookaan tireenii jedhan kana kaanis baasis makiinas ta'uu danda'a. Tiranspoortii kan qilleensa ta'uu danda'a. Aeroopileenii adda addaa ta'uu jennu kana jechuudha. Inni kun seektara geejjibaatiif fi enerjiin illee wal qabata jechuudha. Guddinni biyya tokkoo. Warri ofii beenzila qabuu fi warri bitee itti fayyadamu amma tokko. Humna maalinni qonnaa keessatti tajaajilli inni qabu akkuma isinii kaasisan egaa maal inni kun biyyoonni tokko amma ni oomishu. Oomisha saniif maal jedhama jallisii irraa kaasee yookaan irrigation isa jedhan kanarraa kaasee oomishanii haamuudhaan biyya keenyatti illee amma agatee iddoo tokkotti combiners wanni harvesterii adda addaa seenaa jira. Isaanis humni isaa fayyadaman elektirikiin ta'in malee deemee wantoonni akkasii kun garuu gosa san keessas akka jirudha. Biyyoonni tokko maal godhu nyaatuma saniyyuu deebi'aniiti indastirii keessa galchanii oomishanii wanni process godhanii yookaan jijjiiraniiti gabaadhaaf dhiyeessu jechuudha. Inni sunillee humna san irratti hundaa'a. Indastiriin gama tokkoon teknoolojii mataa isaa danda'eedha isa qabaachuun garuu immoo enerjiin isaaf akka barbaachisu kaasuma barbaadatanii. Gama biraatiin egaa humni militariinis enerjii yookaan humna xiqqaaffitu biyyoonni gurguddaan kunni humna waraanatiif qofa humni isaan itti dhimma bahan humni isaan itti ramadan hedduu guddaadha. Kanas ilaaluu hin dandeenya. Gama biraa kan amma addunyaan kun baay'ee itti guddachaa jiru kuni seektara communication yookaan walqunnamtii kan
Inni kunillee humna irratti hundaa amma naannoo keenyatti naannoo baadiyyaa waan akkasii kanatti namni baay'ee barbaadamuudhaaf fedhii guddaatu jira itti fayyadamuudhaaf waan akka silkii yookaan telefoona adda addaa waan kana jechuudha. Inni sunis enerjii barbaada. Egaa kana wal qabatee wanti laga Abbayyaa sanis yoo kaasne gama kaayyoo kana wal qabataa jirtaniin yes maaliif humna qulqulluu keessatti ilaalama wanti lagarraa oomishamu hunduu. By the way Itoophiyaan gama kanaan humna bishaanii guddaa waan qabduuf akka laga Gibee malkaa akkanaa osoo fudhannee amma immoo naannoo gannaalee daawwatitti dhiyoo kanaan eebbifamee jiranatti fakkaata. Gibeen 2 fi 3ffaanis ijaaramee jira isa Jimma jiru kanaan alatti fincaan ni jira. Kun hunduuyyuu bishaan irraa oomishama. Akka carraa ta'ee Itoophiyaan gama kanaan ayyaantu dhachuu hin dandeenya yookaan immoo carraa gaarii qabdi. Humni baay'inaan oomishnu elektirisiin keessattuu kanuma humna qulqulluu jedhamee ramadame kana keessa waan jiraniif gama saniin inni laga Abbayyaa kunilleedha advaanteejii akkasii qabaa jechuudha. Garuu egaa inni sun akkuma duratti kaaste gama biraatiin maaltu jira biyyoota adda addaatiin wal qabatee waan jiruuf dhimmi laga Abbayyaa kuni gooliiwwan kaan waliin goolii gizeen jedhu amma isa 17 mootummaan gamtoomanii kaan jennu kanaan wal bira qabnee ilaallu isaa wal qabatee deemuu qaba. Fakkeenyaaf humni achi oomishamu sun hagam uummata tajaajilaa security yookaan immoo nageenya cimsuu irratti hagam tajaajilaa yookaan hagam hojjetamaa. Enerjii san qofa oomishuun wanti suni akka inni guddina itti fufiinsa qabu fida jennu nun godhu jechuudha kanan jedhu. Amma fakkeenyaaf asumaan kaasuudha wanni keessallee teeliseenuun barbaadu biyya Misraa yookaan Egypt Sudaan keessattuu jara kana ilaallata. Of course Sudaan eenyudha akka Ugaandaa fa'aa South Sudaanis kan hundumaayyuu biyyoota baay'ee ilaallata dhimmi laga Abbayyaa. Yaa ta'u malee waliigalteen naannoo sanitti jiru kuni sirriitti hojiirra ooluu qabaa. Sirriitti waliigalteedhaan ta'uu qaba jechuudha. Maaliif yoo isa san hin taane security sun jiraatu yoo security immoo hin jiraanne humna achirraa oomishamu suni fedhii barbaadamu san galma yaaddame san gahuu dhiisuu malata jechuudha. Iddoo security hin jiraannetti humni kamiiyyuu akka barbaadametti uummata barbaadame san bira dhaqee tajaajiluu hin danda'u. Fakkeenyaaf amma Gilgal Gibeerra yookaan immoo gannaalee daawwarra malkaa akkanarraa qopheessinu aga ta'e amma fakkeenyaaf Jibuutidhaa sheerii gochaa jirti Itoophiyaan humna elektiriikii jechuudha. Inni kuni nageenya wal qabatee jiraata yookaan anytime yeroo barbaachisaa ta'e yeroo tokkotti cituu danda'a jechuudha yoo nageenyi hin jiraanne. Baay'ee humna ibsaatiin wanti biyyoota walitti hidhuudhaaf karoorri adda addaa ni jira. Of course laga Abbayyaa kanarraa amma haga Ijiptiititti Sudaan illee irraa fudhatti. Itoophiyaadhaan qofaa miti yoo oomishamee wanni ta'e jechuudha. Yoo yaadni jijjiirame malee akka karoora duraanitti Keeniyaan illee ni fudhatti. Humnoonni kun amma kaakuni biyya kana walitti hidhaa globalizationii haga ta'e tokko ni cimsaa. Garuu immoo uummata naannoo saniitis tajaajiluu danda'uu qaba. Wanni sun oomishamee magaalota qofaa firama yoo ta'e odoo baadiyyaan uummanni keenya harki 80 baadiyyaa jiraata. Isa saniif jireenyi isaallee odoo hin ilaalamin deema yoo ta'e gama biraatti wanni inni dhalchuu danda'utu jira jechuudha. Namni akkuma walitti qabee hubatu kanani. Maaliif laga Abbayyaa gizee jennu baay'ee namni yeroo baay'ee xaanaa isa Gojjamu kan naannoo Amaaraa jiru kana achi kaa inni guddaan lagni sun achi kaa garuu akka jechuun miti. Lagni Abbayyaatitti Itoophiyaa keessaa kan yaa'u gaara Inxooxxoo irraa jalqabeeti. Namni gizee Abbayyaa yaadatu xaanaa qofa yaadachuu odoo hin ta'in lagni sululta naannoo Inxooxxoo gubbaa jiru kaasee jiru hunduuyyuu wal qabatee akka jiru sammuu namaa keessa akkasitti yaaduu qaba namni. Walitti yaada. Sanumatti walitti yaada Abbayyaa ta'aadha moo? Yes, achi yaa'ee dhaqa jechuun laga Abbayyaa gizee jennu kana guddaan isaa ka'umsi isaa xaanaa ta'u malee namni yeroo baay'ee xaanaatu dhaqee laga guddaa kana ta'aa akkasitti fudhata. Miti akkasii miti. Lagoonni gurguddaa akka Dhadheessaa kuni
baay'eetu jira. Asiin immoo kan karaa mugar keessan karaa darraatiin lagoonni gurguddaan dhaqan ni jiru. Keessattuu lagni akka dhadheessaa kun ifaanii